Godina Harargee Bahaa Fadisitti leenjiin hubannoo barmaatilee boodatti afoorratti guyyaa tokkoof qindeessummaa waajjira dhimma dubartiif daa'immanii aanaa Fadisiin hooggantoota mana murtii aadaa abbootii seeraa baay'inaan 60 ol ta'aniif hardootaa fi magaalota lamaan irraa hirmaachise sadarkaa aanaatti waamuun akka kennamuuf ta'eera. Keessattuu miidhaa barmaatilee boodatti afoon dubartoota irra gahaa jiru hubachuun hawaasa keessatti aadaa badoo guyyaa keessaa dagaagaa jiruun kabajaa fi ulfina dubartiin qabu akkasumas safuuf aadaa dagachuun duudhaa aadaa Oromoo isa kaleessa keessaa ba'uun miidhaa qaamaa fi sammuuf yeroo ammaan tana haallitti dubartoonni itti miidhamaa jiran kun maddi rakkichaa keessattuu dhagna qabaa fuudhaa fi heeruma umrii malee fi fuudha irratti raawwachuun isaanii ijoodha. Kanaaf kan sababa ta'u miidhaa dhagna qabaan dubartii irraan ga'uu gaafa laallu dhalee irratti rakkachuun fi diigamuu gaa'ilaaf sababa ta'uun isaanii ijoodha. Abbootiin seeraa mana murtii aadaa guyyaa har'aa asitti waamamtan rakkoolee kana ittisuu fi duudha keenya ganamaatti hawaasa deebisuuf qooda guddaa qabdu. Kanaaf namoota dubartoota irratti barmaatilee boodatti afoo raawwatan irratti tarkaanfii aadaa fudhachuun sirreessuu waan dandeessaniif qooda keessan ba'uun dhaloota baraaruutu isinirraa eegama kan jedhan maricha irratti argamuun haasaan maricha kan banan itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartiif daa'immanii aanaa Fadis kabajamoo aadde Saadaa Maammadii. Rakkoon araddaara jirtu kun urii malee heerumsiisuun wal qabatee mana murtiitti gaa'ela diigaan baay'achuun ijoollee wal fuutee torbaan takkatti torbaan lamatti baay'ee takkatti daayyaan qabatamaan rakkoo hawaasa keenya rakkoo mataa keenya bira gahe waan sirrittis beektan jeetii yaada. Dhimmi kun dhimma rakkoo hawaasa keenyaa dhimma maatii keenyaa jennee dhimma tokkoon bira gahuu jiru jennee akkasitti beeknee nuti gahee keenya akkamii bahuu qabnaa. Ijoolleen tun urii malee heerumuudhaan gaa'elli isaanii yeroo hunda hiikamuun addaan faca'uun baay'inaan jira. Keessaa'uu Zoonii Umar Kuulee naannoo kanatti iddoo baasootti maalkaarratti namni ijoolleen gaa'ela taphaa jechuudha. Tapha ijoolleen guyyaa taphattu ta'ee jira gaa'ela fuudhaa fi heerumni. Maatiin kun maatii baruu biyya kanatti qeebalchiifnu maatii baruu biyya kana bulchitu jennee yaadna. Maatiin ammoo waluma dhuftee gaa'ela hin taane raawwattee rakkoo adda addaatiif borusaa xalamuu jira. Kanaan wal qabatee namni hormii isaa geessee waggaa 18 bira dabre ba'aa bultii san baadhatee waliin itti fufuu danda'e. Yoo hormii isaanii immoo gahuu baatte akkuma tapha ijoollee san arra ol fuudhanii baruddaan faca'uun torbaan takkatti daambahuun torbaan lamatti daambahuun kun urmii isaanii waan hin geenyeef sammuun isaanii waan hin bilchaatiniif qaamni isaanii waan hin bilchaatiniif ba'aa bultii san baadhachuu hin dandeenye. Mootummaan maaliif kana jaa qofa osoo hin jennin rakkoo keenyaaf ja'aa nuti xiyyeeffannatti kaninee dhimma kana araddaa keessa jirrutti ganda keessa jirrutti bilisa godhuu qabna jennee hojii seera murtoo aadaatii wajjin wal qabatee bikka garratti osoo tanu dhuftu qofa osoo hin taatin araddaa keenya keessatti dhageenyaan dhimma kun hoo raawwatallee jiraate osoo gaa'elli hin raawwanne addaan facaasu yoo san dadhabdan gama aanaatti kan dhufan godhudha. Hanga dadhabetti immoo hubannoo kennu. Wanni irra guddaa dhabamsiifnuuf hawaasa keenya bira hubannoon bal'aan ga'uu qabdu. Rakkoo kan isaanis ni beekanii wal yaadachiisuudha. Yaadachiiftanii akkamitti rakkoo kana dhabamsiifna kan jiru irratti teessanii mari'attanii waltajjii uummataa irratti illee rakkoon kun dhabamuu qabaa jettanii hubannootti kennitanii kammoo hubannoo kana bira kutee umrii malee heerumuu miidhaa hamaa qaba. Keessattuu haalli baratamaan jiru ijoollee sossoboon umrii malee akka heerumtuuf warreen hojjetanis jiru. Isaan kana seeraanis aadaanis sirreeffamni taasifamuu qaba. Inni biraa ijoollee keenya karaa safuu qabuu fi of eeguu danda'an irratti guddisuu fi eegumsa taasisuufiin dirqama maatiiti. Manni murtii aadaa kun kana hubachuun oleen akkanaa kun akka hin babal'anne taasisuu irratti dhiibbaa taasisuu qabdu kan jedhan maricha irratti affeeramanii seerri maal jedha waan jedhu irratti hubannoo kan kennan itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa aanaa Fadis kabajamoo obbo Sooressaa Maammadii. Nuti abbootiin ijoolleedhaa quban qabnu waan nu eeganuma nu duuba taate gaafa mucaan kan kennamaa hin kute jaan dhageenyaa jiru sirruma amma waan ijaa jiru sun. Ilmi eenyu wajjii wal quba qaba haadha wajjii wal quba qaba. Yeroonis zabaneenis kaawwatti jechuun odeeffannoo hunda namni quba qabu mana keessaa maali? Dhimma kana jechuudha. Silaa dhiirti quba qabaattee beekanii hordofti. Amma kana jechuun namni hundi wal fakkaataa miti. Namni ejjennoo fudhatee akkuma kadii jettu namni ejjennoo fudhatee dhorkus ni jira. Garii garuu immoo waanuma ijoolleen isi jettuun kan fudhatus jira. Waanuma ijoolleen barkanan jaaladhe kana jettee himnaan masa fudhate. Akka waan ijoolleen isiin tun nama gaarii malee ilaaluun beekni yookaan immoo ijoolleen isiin tun geessetti nama ilaaluutu jira jechuudha. Nama ilma isaa ilmoo dubartii isaa qabeetu kana malee dhuguma dubbachuu danda'a. Hawaasni barsi ilaala. Fakkeenya nu ilaalaa jechuudha. Kanaaf iddoo sanitti qaqqabanii ilaaluun murteessaadha jechuudha. Amma rakkoon jiru maali? Namatti himuu caalaa akka keessa jirru rakkoo. Akka nuti keessa jirru mataan keenya rakkoo. Abbaanis quban qabu yoo barbaade ooyiruu oola
Inni dhuguma hojiin baay'een namni dhiirti ala oolti yookaan haati ijoolleetis yookaan daldalaa bakka biraa jirtiin yookaan ganama ni baatee tuban qabdu ijoolleen. Kanaaf iddoo sana keessatti haalli nuti itti eegaa jirus rakkoo qabaa jechuudha. Fedhallee harkaa qaban bakka sana qaqqabnee ilaaluun dirqama. Ijoollee teenya karatti deebisuun ijoollee teenya yoo dadhabne mana murtii aadaa bara wanni hin deeffamee dhimma kanaan ijoolluma teenya jalloo sana achi sirreessuu qabna. Miidhaa barmaatiilee boodatti hafuun dhufuu ilaalchisee keessattuu fuudha irratti raawwachuun himata baay'ee haalli itti keessummeessaa jiru jira. Maddi rakkoo kanaa hawaasni waan aadaan jiruu fi amantiin jiru irraa waan fagaataniif keessattuu dhagna qabaan haala itti uumamu yoo ilaallu kan muruus kan mursiisus ta'e kan muramtus dubartuma. Kanaaf waan kana ittisuuf dubartii irratti hojjechuun murteessaadha. Kanaaf immoo manni murtii kun ittisuu irratti gahee hangana hin jedhamne qabdu kan jedhan pirezidaantii mana murtii aanaa Fadis kabajamoo obbo Gammachuu Raggaasaati. Dhugumatti akka mana murtii keenyaattis akka aanaa keenyaattis akkuma godina keenyaatti ilaalle dhimmi amma barmaatiilee boodatti afaan akka godina keenyaatti jiru baay'ee hammaataadha. Baay'ee hammaataadha. Galmeen as keessa jiru waan dhimma dubartiiti. Fuudha irratti fuudha gaggeessuu maaliif namni fuudha irratti fuudha raawwata yoo jenne sunis hiikoo mataa guddaadha qaba. Amma kittaanuun jira umrii maree heerumsiisuun ni jira miti. Nuna maaliif namni kun maaliif hojii kaa oolaa yoo jennee qorannoo gaggeessine kunumtuu qorannoo guddaa barbaada. Maaliif namni hojii kaa oola? Sababni isaa maali? Isa jedhoo deebii kennuu barbaanne kittaanuun tokko sababa isaati. Absummaan kun ijoollee durbaa kittaanuun sababa diigaa gaa'elaa sanaaf sababa tokko mataa isaa ta'a. Umurii malee heerumsiisuunis isa lammaffaa taasisan sunis isa guddaadha jechuudha. Dhimma kanaan hambisuudhaaf kuni warra dhiiraallee ka gaafatu natti hin fakkaatu. Rakkooma dubartootaati. Rakkooma teessan. Isinumatu rakkoomitti uumaa jira. Maddi rakkisiistullee haadhu. Kan murtisunillee dubartuma. Kan miidhaan irratti ga'ullee isuma. Kanaaf nuti warra dhiiraa maal godhaa jennaan? Maal godhaa jennaan? Isaa dhala irratti miidhaa fidaa, bultii irratti miidhaa fidaa. Kanaafuu isinuma irratti miidhaa ga'a waan ta'eef isaa henne. Dubartoonni dhiisuu hin dandeenye. Abbaa dhoksanis geessanii kittaansisu. Fedhii abbaatiin natti hin fakkaatu. Fedhii warra dhiiraas natti hin fakkaatu kittaansisuun kun. Fedhuma teessan waan ta'eef yoo isin hambisuu dandeessan yoo isin dhiistan ni hafasu ni gabaaban. Sanummoo tokko qaamni isheen bilchaatiin ijoolleen umuriin ishee heerumaaf hin gahe tokko namni bultii uumuudhaafu maatii godhachuufu sammuun isaa bilchaachuu waa beekuu qaba. Qaamaan illee jabaachuu qaba. Seerri waa malee lafan keenya 18 isaa ol ta'uu qaba wanni jedhamu. Sanaa gadi yoo ta'e miidhaa waan dhufuuf mee ijoolleen amata 12 14 maal yaadde? Qulluma ishee dhoksachuu ni beekti. Maal beekteeti mana tokkotti gaafatamummaa fudhattee akkamiin mana bulchuu dandeessi ijoolleen? Ijoolleen umurii hangasii mee mana bulchuu akkamitti dandeessi? Miidhaa barmaatiilee kana bu'uura irraa ittisuuf sochii jiru hunda gandatti waan dhiyaattaniif hawaasa keessa waan ooltaniif odeeffachuun miidhaa kana ittisuun isinirraa eegama. Kanaaf immoo mootummaan isin aangeessee jira. Qaama sadarkaa gadii jiru walii wal dubbisaa qindoominaan dhaloota miidhaa kanarraa bilisa ta'e uumutu nurraa eegama kan jedhan xumura marichaa irratti argamuun kallattii kaa'uun maricha akka goolabamu kan taasisan itti gaafatamtuu dhimma dubartiif daa'immanii aanaa Fadis kabajamoo Aadde Saadaa Mahammadi. Dhimma keessaa barmaatiilee miidhaa geessan kana urmii malee heerumsiisuu fi dhagna qabaa shamarreen raawwatan wal qabatee kan raawwatu dubartoota. Kanaafuu haati sinqeetii fi abbootiin gadaatis gaheen keessan as keessatti gahee olaanaa qabdan, gahee leencaa qabdan. Dhimma kana hojjettanii araddaa keessaa bilisa godhutti gahee leencaa qabdan. Akkasi gahee keessan beektanii osoo gahee keessan xiqqeessanii ilaalle akkamitti dhabamsiifnaa ganda kam keessatti barmaatiileen kun raawwatamaa jira. Araddaan keessan ganda 16 yoo qabaatte ganda 16 keessaa ganda 5 irratti hojjettanii bilisa jettanii ganda 10 gootanii bilisa jettanii akkasi ganda hunda bilisa godhuu dandeessan. Yoo yeroo walitti dhuftan ammoo ganda kamtu barmaatiilee kana raawwachuu jiru, ganda kamtu raawwatatti hin jirre, ganda kamtu bilisa jettee addaan baaftanii ganda rakkoo qabdu irratti hojjettan. Araddumaa gandaan addaan baafachaa deemuu qabdan. Akkasitti bifa kana ilaaltanii dhimma barmaatiilee miidhaa geessan kana keessaa rakkoon hammaataan urmii malee heerumsiisuun annamni hin beekne ni jira jettanii yaadu. Akkamiin hojii raawwatamu? Seera aadaa gizee tumatan namoonni urmii malee shamarree kanneen takkaa
dubartii akka kanne adabamuu qabaa afooshaa keenya keessatti akkana adabamuu qabaa halibamuu qabaa seera afooshaatti noo qabdan namni afooshaan qacoloo wal jedhaa ni beeytanii namni hoo afooshaan waliin hin qabnu afoosharra halibnoo jettan seera aadaatiin tumattanii adabbii seera aadaatiin tumatte san maal jettanii ilaaltanii seera aadaatiin araddaan hundi tumattee nu bira galfattee qabdi kana ilaaltanii akkamitti seera aadaa kana hojiirratti oolchuu tarkaanfii irra fudhachuu ammas namni hubannoo kanneen hubannoo siin dhaabbachuu waan tarkaanfii deemamu tarkaanfii kana seera aadaan tumatte sana dhaabbattanii seera aadaa saniin hojiitti hiirtanii hojiirra oolchitan bilisa ta'uu dandeechu namni kanarraa if qabuu danda'a.